Maali argine miidiyaa TikTokii kanarratti? Wallahi isa dhugaan isin jedha. Maali argine? Wanti nuti argine hin jiru. Waa hedduu jechuudha. Oromoodhuma kana eessatti barteettanii suna gaafatanii TikTokii irratti hin baree jedhe waan isin dhibu. TikTokii irratti hin baree Oromoo. Oromoo dhumti uumama kana of keessaa qabaa jedhee osoo yeroo biraa ta'e jedhe nan kakadhaa bare hin qabu jedhee kun Oromoo miti jedhe. Afaan Oromoo beeka malee kun Oromoo miti jedhee hin kakadha. Maaliif sabni keenya yoo hangamuu duriyyee ta'e yoo hangamuu kashilabbee ta'e namuusa wayii qaba hayaa wayii waan bu'uura wayii dhiiga keenya keessa waan jiru wayii fakkeessuu hin dandeenyu jechuun akkasiin keessaa bahuun ulfaata. Waa biraa dhiisaa nuti nama jaallannu illee sin jaalladhannee baasuudhaaf dhaloota sodaatu. Sin jaalladha jennee baafnee dubbachuudha. Jaalala bar hammeenya. Sin jaalladha jechuudhaafu sodaata miti namni. Bar jaalala. Hubba maalum. Jaalalu bayyuu bar sin jaalladha jechuudhaaf bar namni gariin hin qaanfataa bar. Wallahi alaati namni kun maallaan jedhe. Osoo keessi isaa bar isaa jedhee akkas godhatu. Atamma jechuudha osoo maammadoo wayii keessi akkas godhatee jaallatu jaalaluma kee kana ibsuudhaafiif jettee maallaan jedha. Deebii maalii naaf laata? Ani shamaraadha. Yoon gaafadhee jedhe na taajjabaa. Waa meeqanaan jedha. Waa meeqa jettee sammuu keetti yaaddee cinqamta. Jaalalaafi bar. Garuu gariin immoo gad bahee miidiyaa irratti yoo dhiira wajjin akkas goote jette hin dubbadhu. وهذا مشكلة هذا مشكلة والله. أنا أمبلي نانكام بدا سنجالة تيجو إيديسي الله لازم كابتشو المغاري شامري لا ندقى فدو بوليتيكو أتيك أمبيك أباتي سفوك أباتي هياك أباتي جنام فونجيا كميوتا تيري لا كنس جرا بدتي راكس لبو راس جالتي نعمني إيرا برباد نبيتي بوليتي أسوك إيرا راس نتيمو وري إيرا غورا كبدا إيري أتي دالا دمو شامرني توي مودا بن غورا كي كبدا إيري سيني جدا جرا كبدا غورا كي أيه ندقى فدا شامرن akka dhiirri jaalala keessaniin qabamee bultiidhaaf isin barbaadu isini galee isinitti himuu ciikonni nutti himuu hojjetan tokko barreessa dhiirri akkasin akkana isin jala godhatu barbaaddan iccitii dhiiran isinitti himuu waa'ee nama dura dhuskee jedhe afartaan wanti gadi agaru waaleekum salaam maamme hin barbaaddu tokko barreessa tokko yalla sura dafa tokko tokko ayyee akka maammaduun akkanas jala godhatu barbaaddaa akkana jaalala keeti jechuudha. Hayyee warri dhiiraa iccitii kana yoon baase na komattu warri dhiiraa shamara nama dabadhaa hin barreessina tokko warri dhiiraa iccitii kana yoon baase na komattu tokko barreessaa yoo na komattu ta'ee jedhe. Afiis waalaikum salaam. Dafa. Okay. Namoonni baasii jechaa jirtanis baay'atanii jirtu nan baasa. Ayyee. Dhaggeeffadhaa jiikonni. Akka maammadoon akkas jaali miilli isaa kun akka nama sakkaree dhugeetti jechuudha beektee. Akka akkas namni machoofta dhufanii hin gatan dartii bara. Mani gelis dubbiin mana jinati jetti bar machooftuun dhiirri si jaallatee akka akkas ta'u barbaadda miti. Noonoon jedhinaa ka hayi amma yesettanii kaatanii maal noonoon nati barabbarinaa isin xiruu miti dhiirri ichi akka dhiirri akkas godhu dhiisii olloo shamarran dhiisiidhaa jiru maal naa hojjare juuneedis walitti gadi yaa namoonni ifta olloo. Naquuqaa jira nan dubbadha dhiisaa jira hundani mushii xiqqoon irraa dubbadha. Mahammaduun si jaallatee jechuudha beektee abjuu keessallee jechuudha beektee hirriba osoo rafin osuma zaahira taa'u akka nama abjuu keessa jiru yoo maqaan kee Kadijaa ta'e
Kadijaaye kadoko. Kadiyee kadoko. Kadijaa. Yoo maqaan si immoo Jamiilaa ta'e. Jamuyyee koo Jamuyyee. Jamiilaa koo. Akka inni jedhu barbaaddaa. Barbaaddaa faata. Yoo maqaan si immoo Jamiilaa Aminaa ta'e. Aminaa koo Amuyyee. Kophaa taa'eeti bar. Kophaa taa'e. Kadijaa koo. Yoo maqaan si immoo Burtukaanii ta'e jedhe. Burtukaaniyyee. Urgooftuu koo. Akka nama daa'ima urursuu jechuudha. Akka inni akka jedhu barbaaddaa shamarran. Dami si Ado. Tap gue. Aye. Citi guddaa miti. Caatii hin qamaane moo hin qamaane wallahi dobocha. Caatiidhaan wal argine samoona. Torbee kana jimaadhumaan wal argine habiibi. Okay. Sorry. Waan tokko isiniif himu fala barbaaddu miti gabaabaadha. Fallisaa baay'ee salphaadha. Maal gootu? Obboleetti maal gootu? Namuusuma qabaadhu. Kanuma. Namuusuma qofa qabaadhu. Hayyaa qabaadhu. Uumama shamarrummaa beektee isa hawaasni keessatti qareesi guddise sana jechuudha beektee. Haati kee yeroo ati xiqqoo jirtu sitti maasi guddifte san jechuudha. Sammuu keessatti yaadadhu. Yeroo keessi kee waan arge fidee sitti fakkeessi si dogoggorsuuf jedhu. Kanuma qalfoo eeggadhu. Wallaahi waqasaman billaahi. Hangam funkee ta'e hangam fokkiftuu ta'e. Hayyaa qabaattee adaba qabaattee namuusa qabaannaan Maammadoon inni kaafataan calliseeruma akka konkolaataa sirra koruudhaa sitti fiigu yoo si dhiise kan qalbiidhaan namummaa qabu kan unka qabu jechuudha haadha manaa si godhata jaallatu jibbitus himanyee. It's serious, is not joke. Wallahi isa dhugaan isiniin jedha. Bareechii jechuudha. Ilma namaatiif kabaja qabaadhu, uumama keetiif kabaja qabaadhu. Namuusa shamara tokkorraa eeggamu qabaadhu. That's it. Kana qabaattee tataanaan ofiin jechuudha dhufee balbala kee. Yaabeen maqaan kee hojii miidhate Jaabuu yoo Samiraa ta'e Samuu yoo ammas Burtukaanii yoo Qomxaatte ta'e Qomxaatte yoo Maangoo ta'e Maangooyyee jedhe jechuudha dhufe akkasii dubbi mee dhiirri tokko jechi kee kun dogoggoraa jedhu shuuf min comment ana akkasii kunoo Samira kadhatu أنا ما في كذب أنا كلام سيكلم كان إيه قطتانان والله فوقنا قامة كيتي يرودا تداوي تي برادال تيجتو أي فوليكو كنديرة تمبريدو إنجرين والله لازم إلمنا ما تي كان دم مجيب بجرا إلمنا ما تي كان أنا نجانر بوجب بجرا وانتي دم مجارني أو جرا وانتي أنا نجارك قلبي نمجيس جرا كان يرو إسا أجانر كي جري كراكي ساكس كورا تسوجو إلمنا ما Isi bareedduu jedhee dhiirri feegu dhiirri gariin immoo isii fokkiftuudhuma fungetti gurraatti sanaaf lubbuu dhaba. Wal uumam addunyaan akkas faraqaadha. Don't give up. Yeroo kamiyyuu yoo ta'e jedhee jechuudha. Hambifti koo akkasii, hanqaamni koo akkasii, dhiirri akkana no way. Isiidhuma nama jedhe qofa qaba. Jabeessiidhi jechuudha. Rabbiin immoo diinii fa'i siif laaffisa. Diinii fa'i immoo biratti dabalannaan بالله عليك خلاص كان غاكو جيب يجرا والله سربان سنين جدا هندو وانا ركفا ميكا وانا مراتي كفا ilma namaa ta'e hunduu waan irraa maraate qaba. Kanaafuu kan keessa hiree keetiin kan si dhufuutu jira jechuudha. Kan si gammachiisu. Kanaafuu namuusuma hin gatin miidiyaa kanarratti. Kolkolleedha kun miidiyaa siin kun qoshaashaadha. TikTokiin bahe keessattuu miidiyoota hunda keessaa qoshaasha.
لا تسمي كلام الناس اللي يكتروا الكلام، هذول اللي ما عندهم حياة، اللي ما ينفوا في حياتهم ولا ينفوا على نفسهم ولا ينفوا على قبيلتهم ولا ينفوا على أي منطقة. ما ينفع ناس زي كده، ما ينفع. حبيته ويحبك، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. وانت اجمل واحده، اخلاقك مره كويس ويا قمر ويا اسل. شكرا. سبحان الله، من تتكلمي كانه يطلع منك الاسل من فمك. سبحان الله. شكرا. عيونك حلوين مشان هيك، تفكيرك حلو مشان هيك والله. عيني وقسما بالله بقول هذا هو المهم. ونحن خلصنا، الله معكم وربنا يكون معكم ان شاء الله باذن الله. شكرا. تصبح بالخير. شكرا. وانت بالعافيه. جنقا ما لبوه وإني والله أوه ماي جاد. اللهم صل على ما لبوه. Sirba isinaa feeru maal haasofna naaf isin amma wal bira ta'e namni 1,100 maal haasofna. Manni agada cimqu isin anuma callistansa. Taaptaap godhamee sanu jallettanii teettan. Taaptaapi maaliif miliyoona 1 galchinaa? Hoppiliink maan godhina? Jeemii taphadha. Wanta akkanatti naasa'ina. Ashitti. Hala. Jirtaa. Jira galata Rabbi akkamati. Beetti nagaadha akkam. Baga nuu deebite. Baga nuu deebite dhiistee turte. Laayivii yaa dhiisee ture uummanummaan kun wannaa. Baarikkoo maashaallah siin jedhanii dhukkuba sittaani. Yaa cinqaa dadhabee dhiisee. Baga nuu deebite kaa hundaafu. Taaptaap godhame. Yaa Rabbi, qo'i gillittoodhaa ba'anii warra mana keetii warra akkana taaptaabii tolchu. Maashaallah. Warri urgaree fiitii haasayaa jirra oduu mimmi'aayaa wayii. Ummata jaalalatti amanee tuna jala taa'een alaalaara. Jaalalli kun eessaa jalqabee eessa akka ga'u soo nama guddaa jiraayyuu kumaa fi samtiin. Maashaallah. Naaf godha ariifachiisaa haafii kabaas. Dhiwachuu nama warabbi. Akkamatti nagaa qabda? Nagumaan jajjabaadha nagaadha akkamatti. Nama jaalattu hin qabdu? Magaagaa fi adda addaa gaafatamu. Maa jechuu? Nama jaalatte hin qabdu, nama jaalattu wayii. Hin qaba. Akkam kan godhunatti filatti. Jaalala keessa jirtaa? Buli wallahi. Hin fakkaaddu? No, I mean question. Gaafima. Hin fakkaatta yoo ati jette si amana. Nama jaalattuun si jaaladha jettaanii jechuu barbaadeeti gaafii akkasii si gaafachuu. In jedhaan maal jenne? In jettaa noormaalii ma jedhama? Ati garuu maaliif akkas jette waan hin jedhu fakkaaddu? Qabamne har'a qabamne. Gaafuma si gaafadhe abeetti. Seenaa koo. Bakka waan ashitti bara dheeraa haasofnee adarraa qabdu fakkaatti. Waan isin jedhu waan tana gaafachuu jirti. Anuu waa meeqa keessa jiraati dhugaa qabda. Miira jaalalaa keessa jirta amma? Akkam taatara deema oddama? Kaayiroo san. Kaayiroo jetti ijoolleen as jala marti. Ijoolleen kana waa baay'ee haasofti yoo so'ati faati faranjii taate gurii kee. Hamza jedhanii faranjii jalatti illee deemanii barreessanii firii Hamza jedhan.
Yaa Shakkee. wayyaa galee na cinqaa oola. Taab godhaami taab godha. Taab godha akkuma galcha. Ijoollee taattaa godha warra mana kee keessa. Dubartii bareedduu yeroo dhuftu duraanuu mana kee yabaas miira keessa galtanii baran beeka. Ana jarjare Ada biyya tokkoffaa Habiibti. Mm. Sirba aadaa wallootiin nu jetta. Kalamaffaa. Kalammaa fuksanuma soo fudhattee wayyo sanuma sii wayyo. No, nutti fufi. Garuu waan anaan jettu kan akka fudhattu beekaadillee. Sure, why not? Yoo ati na injifatte ka. Jaalitti fufi. Adabbii lammaffaa sirba Afri. Oh, sirba Afrikaanii nu dannasta. Lafa akkuma na guuchisaa filis. Afrikaan daansa. Shekkedede kaya dhusa. Nyaatamne nu nyaate. I'm sorry. Waan sirba Afrikaa sa'e san dhiiba manaa godhi faafi. Waan sirba Afrikaa sa'aaru san dhiiba manaa godhi. Oromoo. Kun haasa'e waanuma jette kana ana gurratti naa barreessa ijoollee yoon dagaddeedillee. Taayimeengi kana qalbeessaa koo galatu. Sirba Afrikaa kun taphadhe siin jechuu fi gara yoosi mariifachiisuu fi gara sirba jimmaatiif taa deebinu. Qalbeessaati naa barreessa. Itti fufi takkasii hafe. Cammari. Sirba jimmaa. Sadaffaan. Lammaffaarra jirra Habiibti maal taate? Ka tokkoffaa wallooyyee ka lammaffaa Afrikaa daansii ka sadaffaa jimma. Akkasuma ijoollee taayimeengiin weegaa. Qalbeessaan kun na jalaa ariifatee mana jalaa nyaatti gichite gadhee waa darbitee akkasii jedheeraan waan anaan jette kana qophaa'ee jedheeraan ijoollee qalbeessaa naa gargaara gadheen akkana nyaanne garisi. Of qopheessi ishii. Ummata taab godha astab. Isinumatti hin dhagaamu nama 1,100 asteettanii wayitaa. Kabizaa xiraat jamaa taaptaa fi tolchaa warri jirtan kabizaa xiraat. Tifufaa. Kabizaa xiraat. Wallaahi. Kabizaa xiraat. Ijoolleen kabizaa xiraat. Amma gamiira keessa galanii faafirraa ushuun. Wallaahi tuffatamtan nama 1,100 naan sirba kiyyaa banadhu qaxxaamee akka qaxxaamee beekeera. Taayimiing. No. Akkuma tuubante la timing si eegaa jiranii iyyuu baay'isoo. Qalbeessaa koo wallaahi. Dhugumaan qalbeessaa lafa. Ay, leti, maaltu fitti si tuttu qinaa hin jedhe. No way. Namni xiiqaa na jala hin jiru siin jedha namni xiiqa